isa egaa yoggoonni galu innis ilaalu dheetu utuun barbaadin garagarii ilaalee darba mana keenya. Naanni darbee deemu Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanaalii koo Oromiyaa Shoo dhiyoo fagoo keessaa fala bakka isin jirtan maratti nageenyi rabbii guddaanis naa qaqqabu jecha guyyaa irraa kana aadde Faantuun seenaa jaalala isaanii ijoollummaa Haacaaluu wajjin dabarsan bal'inaan dubbatteeti jirti. Nuti immoo viidiyoodhaan qabannee isinii dhufneeti jirra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa, eessayyuu hin deemina isiniin jenna. Isa dura garuu namoonni YouTube chaanaalii kana subscribe hin godhin yoo jiraattan ammumaan kana chaanaalii kana subscribe gochuun qophiilee bashannansiisoo fi barsiisoo ta'an chaanaalii keenyarraa argadhaatii isiniin jenna. Namoonni viidiyoo kana daawwataa jirtan immoo like godhaa isiniin jenna. Like gochuun keessan homaa waa tokko waan isinitti hir'isu waan hin qabneef nuuniif immoo nu jajjabeessaa. Kanaaf like godhaa. Amma kallattiimaan qophii kiyya guyyaa irraattan isin dabarsa. kiraara rukutaa kiiboordiin taphata meeshaa keessaa jechuudha. Annaa yeroo mara eeguu deemu in sirbaa deema. Akkuma isin jedhe manni ri'aasaa immoo manuma keenya bukkee waan ta'eef foorcaafaa deema, sirbaafaa deema. Even waan inni hojjedhu irra yoo jiraate dhiisee tanan isa laaluudhaa ba'aa ture dura. Annaa ani sirba akkasittiin sirbaan sirbu ammana miira keessa nan galchu. Garuu maalan jedhanii aceekoo sirbituun mee mootummaa waaqaan dhaaluun jedhan. Yookiin akkas jedhanii dhiisimee waaqni kan naa kenne kanaaf miti naan jedha. Daandiratti naana argummoo natti dubbata. Akkam natti dubbatte nan arrabsa. Arrabsee galee tanan maafan arrabsee ba'aa ture. Mana keenya bira darbee mana isaanii dhaqan. Galgala mana ri'aasaa tokkotu jira. Achitti kiraara taphata. Amma inni galutti ani hin galu manatti. Yookaan lukaan dhiqadhaa yookaan waan ta'een godhaa balbalumarra dhaabbadhee isa eegaa. Yoggoonni galu innis ilaalu dheetu utuun barbaadin garagarii ilaalee darba mana keenya. Naanni darbee deemu bahee tanan amma inni mana isaa balbala mana isaanii bira galuutti dhaabbadheen gaggeessan. Achi galee rafaa deelii bakka kanumadha. Amma isaa argu garuu naasuun kun oolu xalayaa walii barreessina. Taphadhaan nageenyu yeroo calqabaatiif suura wajjin kaanii jechuudha. Hamboo keessa wanti nuuf hin jiru anaaf ajee. Laga keessa hin jirra. Iddoo awwaalaa irree nageessitu. Awwaala fa'aa maqaa isaanii faana dubbisiisaa ture. Karaa diskatamaa na fuudhee deema. Karchallee maasaa. Edda bahee irree karchalleedha. Edda bahee karaa karchallee deemee mana koo kunuuti. Xalayaa immoo naa barreessu hodiif chokolleejji jedhanii naa barreessa. Dhumarratti Haacaaluu Hundeessaa jedhee mallatteessa. Ka hodiif chokolleejji naan jedha. Naaf Haacaaluun mana barumsaa kiyyaa, ijoollummaa kiyyaa, waa hunda kiyya. Beekumsi isaas guddinni isaas durumarraan itti fakkaata. Bakka guddaa ga'uu yaada. Hidhamuu jechuun maal akka ta'e naan galuun beeku ture. Bakka Haaceen har'a hidhamee boru bahaadha kiyya. Kan inni eegaa ture. Achi boo'ee tanan gara manaatti galee bariitusaa bakka hidhame sanan deeme hin argisiisan. Yeroo mara ganama guyyaa galgala utuu achi hin gahin hin deebi'u. Achi guyyaa sadaffaa isaattidha. Obboleessi isaa fi eessumni isaa dhufanii huccuu fi nyaata qabanii maal hojjettanaan jedhan. Lakki Haacee yoo argisiisan jedhee ilaaluuf hin sitti hin argisiisanii kana booda asin dhufinnaan jedhan. Maatii dhokadhee kanan deema. Guyyaa meeqaffaa isaatti innaa waraabbaman nan arge. Bakka Haacee sagalee dhuma isaan dhagee bazzii liidedhe. Sagalee isaan dhagee namni baay'een waan ilaalaa ture. Yeroo sanaan hin beeku maal akkanarraa ka'e hin beeku akka ba'aatti narraa ka'e waan ta'e nan gammades bakka guyyaa torbaaf waan hin argineef jechuudha. Viidiyoo kanarraa akkuma argitanitti wantoota baay'ee fi wantoota hedduu garaa nama nyaatu dubbatteeti jirti. Egaan ilmi namaa jireenya isaa keessatti bu'aa bayii hedduu dabarsa. Keessattuu wanti garaa nama nyaatu yeroo isheen kana miira gaddaatiin kana baroo isheen dubbattu namoota hedduu gaddisiiseeti jira jechuudha. Kana malees torbee kana keessa waa'ee sirba Artist Haacaaluu Hundeessaa afaan Amaaraatiin sirba irratti namootni hedduun qeeqa garaagaraa gaggeessaati jiru. Haa ta'u malee isheenis seefuu EBS seefuu qophii seefuu EBS hundi keessan hin beektu achirratti dhiyaachuudhaan interview gooteeni yaadota hedduu dubbatteeti jirti jechuudha. Interview sanarrattis haati warra Haacaaluu wanta garaa nama nyaatu tokko dubbatteeti jirti jechuudha.
Hacaaluun kootii yookiis shamisii tokko uffatee yoo gadi ba'e uffateetillee miti kan galu jechuudhaan seenaa isaa baay'ee kan garaa nama nyaatu dubbatteeti jirti jechuudha. Akkuma beekamu Hacaaluun lubbuudhaan nu bukkeedha dhibamus hojiin isaa yoomiyyuu nu bukkee kan jiraatudha. Bu'aa bayii kana hundumaa keessa dabartee albema isaa eebbisiistee keessatti yommuu dhugaa Hacaaluu kan beeku mucaayyoo gaafas na bukkee jirudha jechuudhaan dubbatteeti jirti jechuudha. Hacaaluun anaa fi abbaa manaa kiyya abbaa ijoollee kiyya qofaa osoo hin taane anaaf mana barumsaa kiyyadha jechuudhaanis dubbattee jirti viidiyoo kana keessatti. Egaan homaa gochuutiin hin danda'amu. Ijoollee isaa kan guddisu Oromootumadha. Ijoollee Hacaaluutiif Oromoon jiru. Aadde Faantuutiin immoo jajjabaadhu jenna. Egaa namni jireenya isaa keessatti wantoota hedduu isa mudachuuti danda'a. Namni jaallateeti miti jechuudha jireenya akkasii kan filatu. Egaa maal gochuun homaa tokko gochuun hin danda'amu. Osoo lubbuun nama du'een qarshiis ta'ee hagam kaffalamee namni hin deebifamuun hin danda'ama ta'e uummatni Oromoo Hacaaluu amma akka jaallatu hin beekna. Kanaaf egaa viidiyoo kana qabannee isinii dhufne jechuudha. Viidiyoo keenya guyyaarraa keessatti akka isinitti dheerate abdiinan qaba. Egaa garuu homaa tokko gochuutiin hin danda'amu. Viidiyoo keenya ammaatti waan daawwattaniif hedduu galatoomaa isiniin jecha viidiyoo kana ammaatti daawwattanii laayik osoo hin godhin namni ba'uuf jirtan yoo jiraattanii ammuma kana laayik godhaa. Inni ta'u laayik osoo hin godhin akka hin baane jechuudha. Qophii kiyya guyyaarraa amma xumureetiin jira. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan tura.